Maal jettee? Inni sun achi immoo hin jedhamu inni sun fakkii hordofu. Injira hanga jaartii isaallee irraa fudhadhutti gaheerayyuu. Kimatoo. Kollee haadha ijoollee isaallee irraa qabee. Obaneedin kan. Waan baay'ee waliin geenye. Kiyya baneedin. Garuu inni dhumarratti. Ishi kanaan booda kaan keessa maaltu si galchee? Kam? Waan biraa keessa maaltu si galchee? Waan biraa kam keessa galee? Kanuma bichaadhaati wanni irraa. An warruma abbaa kiyya tuqe malee warra baatee gatee bineensa nyaachise guyyaa 19tti awwaalame abbaa kiyya. Guyyaa 10 caakkatti gataniiti bineensi nyaatee mataa qofaan beekamee achi du'eellee erga du'eellee bineensa nyaate. Warra baatee caakkatti gatesanis akkuma ajjeesanitti hin fudhadhaa. Jarri fira tokko walitti. Gizee baay'ee jaraanillee falmiin kiyya jaraanis walitti. Hagam ta'u baay'een isaanii namoonni sun. Namoonni sun gosa amaaraa hunda. Hagamina baay'inaan. Jechuun baay'inaan isaan gaa gosa tokko jechuun ati namni biyya san keessa jiru namni amaaraa ta'e guutuunu namni saba amaaraa ta'e garuma namtichaati. Namni saba Oromoo ta'e immoo gara kiyya. Koolmaa gara wanti tilmaamtu baay'inaan meeqa hin taa'etteeti namni itti argame irratti. Jechuun waan tilmaamamuuti waan biyyattii keessa jiru malee biyya walumaan qabna. Fakkeenya magaalaa kana keessa nama amaaraa jiru murteessuu hin danda'amu. Meeqa ajjeeste magaalaa? Isaan keessaa magaalatti nama 5. Nama 5. Isa jalqabaa abbaa koo qottoodhaan ajjeese anis gajaraadhaan ajjeese. Isa kilaashii baatee katamaa keessa deemuun argadde. Achiin dhaheen kufee kilaashiillee fudhannee hin deemne. Inni sin du'e. Gaafsan meeshaa harka qabdaa iyyuu? Hin qabu. Hin qabu. Baangaa bichaan qaba. Billaa guddaa kana hin qabu. Eessa jechuudha beenyarra? Isumaanin haana irratti dhahee achumaan dhahee kuffisee hin deemne. Garuu kuttee too dhiistee iyyuu namni si booda si barbaadu hin jiru. In jiru iyyuu inni ergasii ilma eessuma kiyyaana jalaa ajjechisee malee. Gurbattii takka ajjeeste. Isaanillee namni si tokko hin jiru. Isuman na hordofa malee mootummaan baay'ee na hordofne gideessan. Garuu inni na dhiisaan jiru ture. Inni ergasii ilma Sarma tokkicha waraabee isa waraabee barfattaanis. Eessuma mul'ata godhu mul'ata. Jalaa ajjechisiise. Isa di'ee hojjetu hojjetaa mootummaa. Mucaa hojjetaa mootummaa ta'e namtichi nama badaadha beekee. Nama baratee fi humna baratee fi nama hojjetaa ho'ii nama nagahaa ajjechisiisa nama sammuu qabu jechuudha. Gabareen tuqu. Ollaa isaatu ni jiran firoottan kiyyan tuqu. Achi deemee isa fagoo jiru isa di'ee hojjetu tokko waa'ee lafaa irratti. Waa'ee lafaa hojjeta mucaan. Isa namaan ajjechisiise na jala. Namtichi moo? Bilbileet ani gaa obboleessa malee nama biraan ajjeesne iyyuu jalaa yeroo san. Dura. Gurbaa hojjetaa waa'ee lafaa hojjetu sana ajjechisiiseet natti bilbile. Kunoo eegalee gaa hojii foonaan jedhe. Namtichi. Eegaltee caljiriitu madaali amma min fixa warra keenaan jedhe. Awoo rabbitti beeka. Kanaafis sifis rabbitu dhaabbate duraanis cubbuu kana ka eegale si anis hangan gaafa dhu'utti hojiin si goradhaan jedhe. Achumaanis jalqabee ergasii namoonni gurbaa shiftaa wayii Goojjaamii bitee natti erge. Gurbaan sun achi hin dhufe. Dhufee hiriyaa taanuu wajjin hojjannaa. Goojjaamitti fudhadheen deema atis as giseen dhufee naa boqonnaa naa taataa. Hiriyaa taanu anis nama kan miidhamee obboleessa kiyya na jala ajjeesanii naan jedhe. Lakkaa isa taa'ee erge isa namticha abbaa kiyya ajjeese kanatti erge. Ani immoo bakka sanitti gowwomee ishii jedheeni garuu shakkiillee keessa kiyya shakkii ni qaba ishee osoo hin taa'u dhufee halkan Addis Ababaa jira mucaan. Torban tokko akkasitti wajjin haasofnee kaardis na ergasii dhufee yeroo dhufu meeshaa waraanaa kamiyyuu hin qabu waliin deemnee fudhanna naan jedhe isheedheeni yeroo dhufu shugguxii qabanne. Shugguxii amma nageelletti qabamte san. Akkanuma na bira ga'ee akkam jirtaa jedhee daf natti godhe. Goonan as keessa baate harka kiyyaa kana gidduu asuma lablab gooteetuma asiin uffata kiyya dhooftee inni dhukaasee yeroo asiin baatu anis dhukaasu nan asuma hin chumatu achi shugguxii san irraa fudhadhee bilbila isaa irraa fudhadheen deeme. Bilbila isaa fuudhee tarkaanfii lama hin deemne taayyeen kun naa bilbile har'as ka abbaa kiyya ajjeesu. Qannaa handee naan jedhe. Qannaa handee jechuun milkooftee jechuudha beektaa. Bilbila isaa irratti bilbile. Waan inni ajjeesitti fakkaateet hello qannaa handee jedhe.
milkooftee jedhe waan an du'e itti fakkaateera. Aboo waan har'as hin duune hin jiraate. Cufadhu mucaa kan kee ka ergite awwaaladhu bakka akkanaatti sii kufeera hin jedheen. Jedhe cufe. Achi namicha sana achi fuudhanii awwaalanii isa sana achi firan qabu naman qabu bitamee dhufee miti. Ergasii na abbaatti wallaalee mootummaan bilbilee olii barbaachisee Goojjam ta'uusaa beekame. Dhageenya irratti sirriidha. Goojjam ta'uusaa beekame. Tokkoon hiriyaan kee yeroo baay'ee wajjin deemaa turan si biraa du'e hidhannoo wadhaan hin jiru. Inni ka du'e ani hin jiru yeroo san inni naannoo du'e. Xiyyiitillee si Koma hawaasa wajji gaafadha. Xiyyiitis hin dha'u jedhu. Laslamee waan tokko lafaa fitame. Jechuun Siimuu kana gabaabumatti dhiisi. Useen san Yaada dogongoraatii dhiisi. qalabatiis Namni qalabatii. ka jaartii kootiitti bara. Fidii haadha boqonnaa. Waan takka waan akkasiin jiru obboleessa. Asirraa naaf fuudhu qalabatiini jaartii kootiif bittee naa kennaan akka yaadannootti godhadhe malee abboo namni rasaasa hin dhoofne hin jiru. Ani warruma nan dhahu jedhu sana osoo arge niin dhaha rasaasa kennanii irraan deebi'u dhugaasin.